Arsuma qorsoma jalqaba eenyutu jedhee maaliif jedhamee eenyuun jedhame. Isa kana gagaafatamuu qabuyyuu. Kanaafuyyuu Arsiin sadarkaan inni amma irra jiru sadarkaa gosaallee bira darbee sadarkaa sabaatu bira darbee hortee ta'uuf deema. Yeroo ammaa kana gosoonni Arsii gosa 1,000 ol. Mee Baaleef bakka Arsii sanitti naa deebi jechuun osoo Baaleef Arsii proof hin godhin Baaleetu walitti qabe. Wata jettu reef ammoo Arsiitu walitti qabe jedhaa turte. Proof naa godhaa deemisin jedhaas. Namni kun jalqabaa ibidda ta'a, ibiddarraa warra ta'a, warrarraa balbala ta'a, balbalarraa gosa ta'a, gosarraa ammoo saba ta'a, sabarraa ammoo hortee jedhama. Kuni akkaataa tooftaa ittiin naanniga Arsoomni qorsooma. Gadaan ka Arsii, Arsiin ka dhugaa, dhugaan ka Waaqaa jedhama. Arsii akka afuritti waaman kun Arsii jedha, kun Arsii jedha, kun Arsicha jedha, kun Arusii jedha. Waamichi sirriin isa kami? Bakka hayyichi taa'u jechuudha. Qaalicha bobaa kitaabaa kaarii dalagataa baarkuu teessatti qilleessa afuun bayinaa haasaa Waaqaa qabaa jedhama. Haadha siinqee kan jedhamu dhageenya. Haadha siinqee eenyu dubartii marti haadha siinqee ta'uu danda'a. Haadha siinqee sinuu yeroo gaanaa malee waliin hin deemu bar wal keessa yaa'u mataa addaan qabate. Dirqama kaan intalli dubraa gadaa sadii ofitti heerumsiisuun dirqama beeki. Akka aadaa keenyatti siinqee isitti hin kennan. Intala walabaa siinqee hin kennan. Intalli walabaa siinqee qabattee hin deemtu. Sirbichi akkuma jiru ta'ee sirnichi illee akkuma jiru ta'ee kaamolee hin jirti ta'ee adda. Gariiba jedhamee tuqamee na fakkaata warri Baaleetti. Gariiba. Seenaan gariibaa maaltu jira? Fakkeenyaaf ijoolleen Baalee xiiqii keessa seentee ani gariiba jechuu jalqabde. Xiiqii keessa seensan xiiqiin dammarra mi'uufti jedha Oromoon. Waan ittiin saalfatanii moo waan ittiin dhaadatanii wanni kun waan jedhuuf gaafii waan na ta'eef namoota ittiin of dhaadatan argeeti beekuu barbaade. Isaaniifis akkuma achumaan barnoota haa ta'uufi. Jalqabayyuu uummanni Baalee gariibaa miti. Gariiba jechuun nama iddoo tokkorraa akka beekutti iddoo biraa deemu jechuudha. Nutti dhufan warra nutti dhufu santu gariiba malee Baalee miti. Namni itti dhufan gariiban ta'u. Gariiba nutti dhufe san du'aayee godhaafi turre. Waan silaa dandeenyu qarqaaraa ture. Uummanni Baalee malee uummanni Baalee qe'ee isaa keessaa bahee sirna geggeeffadhee qe'ee biraa dhaqee hin beeku. Madda Walaabuttiin dhufan, holqa Soomalitti nutti dhufan. Dirree Sheekuu Seenitti Odaa roobatti illee uummata kanatti dhufanii jechuudha. Uummanni kun yoom gariiba ta'e eessa dhaqee gariiba ta'e jechuun gariiba jechuun imaltuu nama jechuun nama karaa deemu keessummaa jechuudha. Kanaafiyyuu gariibonni nuun jedhanii fi waan gariiba bulchinee nyaachifnee obaafnee du'aayee goonee fi deebi'anii maqaa isaaniitiin nu waaman. Kanaafiyyuu gariibni nu osoo hin taane warra nutti dhufe santu gariiba. Galatoomii ulfaadhu jechuun anillee akka qorataa seenaa tokkotti jidduudhaan qaxxaamura si gaafadhe malee mahadureen nu banaa baaneef isaallee miti. Dubartiin gahee akkamii qabdi? Haadha siinqee kan jedhamu dhageenya. Haadha siinqee eenyunni dubartii maratu haadha siinqee ta'uu danda'a moo nama haadha siinqee ta'uu qabutu jira moo dhimma kanarraa osoo bal'inaan naa kaastee namoota hedduudhaaf gaafiidha waan ta'eef hubannoos haa ta'u jechuudha. Namni martuu dhugaadha dubartiin martuu dhiirru haadha siinqee ta'uu fawwuu hin dhabamu yeroo ammaa kana jechuudha. Saniif namni martuu hin jedhee. Jaalala amma namni akka malee jaalatee waan tokko sirna fi tokko yoo jaalatanii jedhan jaalalli waa balleessa ogummaa malee yoo ta'e jechuudha. Kanaaf haati siinqee sirni gadaa dubartootaaf bakka guddaa qaba. Sirni gadaa jalqabumayyuu dubartii wayyuudha jedha. Uumatti aanee wayyooma mureefi jira dubartiidha. Dubartii wayyuu uumaa wayyuudha dubartii wayyuu deettuu wayyuu qanafaa wayyuudha soddaatii wayyuu. Kanaafiyyuu haati wayyuu. Dubartiidhaaf kabaja guddaa qaba. Wayyooma ta'uu isaanii kana wajjin ammoo seera tumeefii jira. Seerri inni tumeef dubartiin yoo waa balleessitellee hin himatamtu. Aangoo guddaa qabdi. Yoo isitti waa balleessanii yoo isin himatte ammoo ragaan barbaachisu. Dubartiin takka dhuftee waa himatte taananiin ragaan barbaachisu. Qoraa murtiin hin teettu. Hin kijibdullee ammallee ammoo jilballee hin teessisanillee. Maaliif jennaaniin kabaja guddaa qabdi. Yeroo takka garatti baatti, yeroo takka duudatti baatti, yeroo takka daa'ima golaa qabdi. Kanaafiyyuu dubartiidhaaf kabaja guddatu kennamaa jechuudha. Dhaabata irratti waan isin himatte san muranii fi golatti ol deebisanii yoo wanni sunillee ammoo akka malee ka ta'u taa'ellee abbaa isii waliin yookaan abbaa warraa isii waliin yookaan gosa isii waliin qaaqanii jechuudha. Kanaafiyyuu dubartiidhaaf kabaja guddaa qaba sirni gadaa. Dubartii akkasiisantu caasaa sirna gadaa keessatti hirmaatee haadha siinqee ta'ee siinqee jechuun ammoo siinqee bahe jechuu akka ta'u. Intalli takka gaafa qe'ee baate gaafa warra qe'eetii baate siinqee qabattee baate. Gaafa warra heerumtu gaafa heerumsiisan gaafa heerumtu keessi siinqee qabattee baatu.
Sirna guuttee jechuun gaafa sun siinqeen qabsiisan ittiin kennan. Siinqee ittiin kennan. Intala walabaa siinqeen kennan. Intalli walabaa siinqee qabattee hin deemtu. Gurbaa fuudhutti kennan. Sirna waddeessaa baarree keessatti gurbaan dhufee haadha dubbisu haati siinqee fi baarree itti kenniti. Dhaamata iccitii osoo afaaniin hin dubbanne haati gurbatti dhaamattu jechuudha sirni waddeessaa baarree sun. Namoonni kunniin dhaamataa miti intala heerumsiisan. Hin dhaamataa bara abbaan hin dhaamataa abbeeraa hin dhaamataa eessumni hin dhaamataa gosti hin dhaamatti fira horii fira gadiitti fira dalgaa jedhanii firoonni kun hundi isaatu hin dhaamata. Haati ammoo waddeessaa siinqee fi baarree kana kennitiif. Siinqeen tuni mucaan qabatee galaan qabatee galeeni siree isaa mataa gubbarratti suuqa. Siinqee tana. Siinqee bahee jechuudha. Siinqee jechuun jechi siinqee jedhu kuni siinqee baheedha. Saniif haadha siinqee jedhanii. Haadha siinqee jedhanii siinqee baheedha. Karra warra kiyyaati karra tiyyatti bahee jechuudha. Ta dubartiin qe'ee ittiin baatu jechuudha. Mallattoo dubartiin qe'ee warraatii baatee qe'ee godhatuuti. Siinqee bahee jechuun hiika lama qaba. Tokkoffaa qe'ee warra kiyyaatii baheedha. Lammaffaa siinqee bahee jechuun ammoo qe'ee tolfadhee ardaa tolfadhee. Bultii ijaaradhee jechuudha. Gaafa kana gaafa isii qabattee baatu kan. Isii tana ammoo yoom qabattisiin gurbaan galeeni siree gubbarratti suuqa bariisaa sanii erga gurbaa wajjin bulanii booda ganama sanii qabattee baati. Erga walabummaa keessaa gara dubartitti dhufte siinqee qabatti. Ganama kana wayita siinqee qabattu kana siinqee tana fuutee eessa dhayti moonaa horii seentee horii jaalattu horii bareedaa ka itti tolerra siinqee tana keetti. Horiin sun handhuuraa isiiti. Irraan tuqamu. Uma fedhe maan taane. Horii handhuuraan awwala kennameef illee osoo jiru. Ka abbaan geega'uu kenneef osoo jiru. Ka inni rakoo kenneef osoo jiru. Ka isiin ammoo ganama kana kabajaadhaan siinqee san qabattee moonaa seentee siinqee san fuutee horii bareedarra isiin keette horiin dhaltiin sun ka isiiti. Maata isiiti jechuudha. Kanaaf amma yeroo ammaa kana walabatu siinqee qabatee deema. Intalli walabaa intalli neerumin. Siinqee walabaan siinqee qabattee deemuu jechuun ani walabaa mitii jechuu gara gabaabinaan. Ani bultii ijaaradhee qaba jechuudha. Siigalee bultii isirrattuu dhiibbaa qaba. Qabattee deemuun siinqee qabattee deemuun. Intala siinqee qabattee deemtu namni beeku intalli sun akka isiin bultii qabdutti beeka. Shamarran keenya yeroo bareedanii faayamanii gadi bayan kasilaa yeroo namni akkasitti tottolfatee gadi ba'uusan namni bultii argatuufillee carraadha. Garuu jarri ammoo yeroo san akka bultiin arganne siinqee qabatanii ba'an. Gaafa jarri siinqee qabattee baatu. Akkasiin heerumteetti akkasiin bultii ijaaratteetti beekaa namni jechuudha. Dubartoonni illee beekuu baatan ilmi dhiiraa garuu hin beekaa. Kanaafiyyuu shamarran intalli walabaa siinqee qabattee deemuun dhoorga.